Yaa Waaqayyo Gooftaa arjummaa keetiin baroota baraan qindeessita dachees kennaa keetiin badhaastee naannawa gaarotaa'ii sagalee gammachuu dhagahama midhaanis dachee gugee hundumti isaanii sagalee gammachuu dhageessisuun faarfatu faarfannaa Daawit boqonnaa 64 yookiin 65 lakkoofsa 11. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa hunde sanafe. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa hunde sanafe. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa hunde sanafe. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa. Barri yoo darbu bara baraane eegenu tikse nu gayaaraane jaalala saane nu bitaatenne eega qulqulluu nu iflaachuune galatoof ga'a bakka jirtanii as ga'uun kuni aangoo isaatini. Galatoom ga'a bakka jirtanii as ga'uun kuni aangoo isaatini. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa hunde sanafe. Gabrummaa baane eega isaatini diina mo'anne waaqa keenyani mootii mootota Gooftaa gooftoota gammachuun faarsa isin uummata kunoo kufaati Gooftaan nu kaase wanjoo gabrummaa nurraa balleesse kunoo kufaati Gooftaan nu kaase wanjoo gabrummaa nurraa balleesse. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa hunde sanafe. Alfa fi Omega ta'uusaa beekna nuti ijoolleensa irreessaan boonna abbaa garraame galatoom jenna yeroo hundumaa abdii godhanna bara araaraa nu lakkoofsise fannoo gubbaarraa dhiiga lolaase bara araaraa nu lakkoofsise fannoo gubbaarraa dhiiga lolaase. Barre kun darbe arofti dhufe galata Gooftaa hunde sanafe. Dukkana baane ifaan guutamne abdii jireenya kunoo gonfanne mootummaa Gooftaa dhaaluuf qophoofne akka mirsifroo hedduu miidhayne elellee faarsaa marti keessanii jaalala isaan nu gayaaraane elellee faarsaa marti keessanii jaalala isaan nu gayaaraane. Barre kun darbe